रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaa. Reediyoon warra Wangeelaa har'as kunoo sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti fagoof dhiyoo teessanii sagantaa keenya kana hordofaa kan jirtan maran nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha qopheessaa reediyoo warra Wangeelaa ana Robsan Makooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti torban lamaan darbeef walitti aansinee isinii dhiyeessaa kan turre maaliif kadhannaan keenya tura mata duree jedhuun barumsa qophaa'e lubaa Afework Tafeseetiin isinii kennamu kutaa 3ffaa qabannee dhiyaanneerra. Barumsa kanatti guddaa akka eebbifamtaniif irraas akka barattan nana mana faarfannaa kana booda gara barumsa kutaa 3ffaatti isin ceesisa yeroo eebbaa qabaadhaa. Amanama waaqee amanama injiru akkanama hinqabu jechalama. Amanama waaqee amanama injiru akkanama hinqabu jechalama. Akkan siitocha jedhanami walii kakata walii beellamee tarii walirraa hafa beellam qabee waaqii garuu namirraa nafu waan hin xumurree dogongoraan jaliin qabu. Akkan siitocha jedhanami walii kakata walii beellamee tarii walirraa hafa lam qabee waaqii garuu namirraa nafu waan hin xumurree dogongoraan jaliin qabu. Waan tochuu fedhu yennu marin qabu warri dhugaan galati womaa hir'an dhabu. Waan tochuu fedhu yennu marin qabu warri dhugaan galati womaa hir'an dhabu. Amanama waaqee amanama injiru akkanama hinqabu jechalama. Amanama waaqee amanama injiru akkanama hinqabu jechalama. Arde jaare borimo indiga hakun waqina gale sunimo tadiga nami kakuwali gale arde jaare borimo indiga hakun waqina gale
sun moota dhiigaa amanama waaqee amanama hinjiru akka namaa hin qabu jecha lama amanama waaqee amanama hinjiru akka namaa hin qabu jecha lama waliin bareedu lakkoofne sibira lafti natti hin qoofne amanama handadhamnaan fiigdeen haadha qabda galata guddana bira qabda amanama waliin bareedu lakkoofne sibira lafti natti hin qoofne amanama handadhamnaan fiigdeen haadha qabda har'a Waaqayyo kan inni nutti dubbataa jiru nan amanaa hordoftoota reediyoo warra wangeelaa Waaqayyo kan inni nutti dubbataa jiru nan amanaa har'as Waaqayyo nutti dubbataa yaada Waaqayyo keessa taanee sagalee kanatti fufiinsaan dhaggeeffanna torbee darbe mata duree kakuun eebbi wanti Waaqayyo nu abdachiise maaliif tura nu warra kakuuf waamameedha nu warra Waaqayyotti dubbateedha nu warra mana Waaqayyo keessa jiraatudha isa jedhu irratti tuqaa sadii walii wajjin ilaalla har'a arfaffaa walii wajjin ilaalla inni arfaffaan immoo haala sanatti yookaan nama Waaqayyo waan sanatti nuuf hojjetutu hin qophoofne yookaan immoo bilchaan akkasitti sun hojjeta Waaqayyo namaan hojjeta Waaqayyo iddoo mimmijeessa Waaqayyo haala wal qixxeessa Waaqayyo kanaafu namni wanta sana Waaqayyo ittiin hojjetu sun hin qophoofne taanaan turuu danda'a hamma sanattitu Waaqayyo turetu hin ta'e yeroo isaatu hin geenye jechuudha kanaafu boo'ichi saba Israa'el dhaga'amuuf fakkeenyaaf sagalee Waaqayyo keessa yeroo laaltan boo'ichi saba Israa'el dhaga'ee inni Waaqayyo waaqarraan gadi bu'e jedhu seera ba'uu keessaa dhaqxanii yoo laaltaniittan maal eega ture nama akka Musee eega ture Museedhaan sana hojjeta ture kanaafi saba Israa'elin boo'a Waaqayyo Musee fidaa jira saba Israa'elin boo'a Waaqayyo Museen akka dhalatu gochaa jira isayyuu Museen imimmaan saba kanaa qoorsu waanjoo saba sana irraa cabsu saba kana birmadummaa keessa baasu Museen isayyuu guddachuunsa hamma shakkii keessa galutti amma Museen guddatee nama ta'ansa shakkii keessa galutti Waaqayyo wal'aansoo keessa kan dabarsitu argitu Waaqayyo Musee hojjechaa ture Museen iyyuu dafee kan bilchaachuun irra ture yeroo malee lola jalqabee akka inni baqatee biyya biraatti sokkeeyyuun argitu sagalee Waaqayyo keessa gar wanti sun eenyuun eega ture Musee eega ture Musee eega ture kanaaf sagaleen Waaqayyo yemmuu dubbatu Ibroota boqonnaa 11 keessa dhaqxanii yoo dubbiftan ergaa gara warra Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 23 kaaftanii dhaqxanii yoo ilaaltaniittan waa'ee Museedhaa dubbata iddoon sun nan dubbisa Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 23 irraa kaasee dubbii Waaqayyoodhaa akka kana jedha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u yeroo Museen dhalate abbaan isaatiif haati isaa mucichi akka nama gammachiisu waan arganiif amantiidhaan ji'a 3 isa dhoksan isaan ajaja mootichaallee hin sodaanne Museen yeroo guddatetti amantiidhaan ilma intala Fara'oon jedhamu waamamuu dide yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraate gammaduurra saba Waaqayyo wajjin rakkina jala jiraachuu filate inni ija isaa gatiisaa isa booddeerra waan ka'atee fi sooroma biyya Gibxii hundumaarra sababii Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caaluttitu lakkaa'ateedha jedheetu dubbata kana booddee inni amantiidhaan waan inni godhee itti fufee dubbata sagaleen Waaqayyo maal jechuufan kana dhaqe nama hundumaatu waaqesseef saba Waaqayyo keessaa ta'ee fi yaada Waaqayyo fiixaan baasa miti
namooti garaa isaanii waaqayyoof kennan, namooti yaada isaanii waaqayyoof kennan, namooti du'allee yoo dhufe hin sodaanne waaqayyoof of kennan saba gidduu jiru. Isaaniin waa hojjechuudhaaf hamma isaan ol ba'anitti waaqayyoon eega. Kun dubbii dhugaadha, dubbii beekamaadha. Kanaafitu Musee eega ture. Musee isa dhalachuma isaatiin du'a walakkaatti dhalatu eega ture. Murtootu ba'ee jira yeroo Museen dhalatu. Kanaafi waaqayyo hamma Museen achas bootu saba Israa'eliin biyya Gibxidhaa baasuu hin danda'a ture, garuu nama sana barbaade waaqayyo. Kanaafi yoo dhaxxanii ilaaltan sagalee waaqayyoo keessaa Yesuus Kiristoos siin da'uudhaaf Maariyaam argamuutu isheerra ture. Dubartoota hundumaa keessa namni waaqayyotti gammade. Ayyaana qabeetti kan waaqayyotti hin jedhu. Fuula waaqayyoo duratti ulaagaa guuttee kan argamte Maariyaamiin argachuu turra ture waaqayyo. Yoosefiin namoota dargaggummaa isaaniitti utuu wal biran ga'in bara kana yoo laaltaniittan namni bakka nu walitti haasofnaan rakkoon hin jiru, wal fuudhuu dandeenya, walitti galuu dandeenya, waan barbaanne hojjechuu dandeenya jedhanii waldaa kiristaanaatti jaba baasu. Bara akkasii kana keessa garuu isaan baay'ee waaqayyoon sodaatu turan kaadhimaayyuu yoo ta'an. Nama akkasii Yoosefitti dubbatee amansiifachuu akka danda'u beeka waaqayyo. Maariyaamitti dubbatee akka amansiifachuu danda'u beeka waaqayyo. Sababni isaa waaqayyo wantoota walitti fiduu qabaam gamaa gamana. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafuu Maariyaamiin eeguu turra ture, Yoosefiin eeguu turra ture. Warra amanamanii dhugaan waaqayyo har'a dubbannu isaan gidduutti dogoggora akka hin godhannetti jireenya isaanii eeggatan. Sababni isaa immoo Yoosefii Maariyaam bira ga'uu duwwaa dhiise utuu wal hin fuudhin utuu hin ta'in eega isheen akka ulfoofte dhaga'e iyyuu maqaa ishee balleessuun dhiise. Kallattii hundumaan waaqayyoon sodaata Yoosef. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maariyaamis. Kanaafuu waaqayyoo wantoota waa'ee keenyaaf hojjetu, namattiin hojjetu iddoo tokko sochoosaa, raasaa, dammaqsaa jira waaqayyo. Waan akkasiif waaqayyoon kadhachuun illee gaariidha jedheetan amana. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Kanaafi Zakkaariyaasiif Elsaabeetii Yohaannisiin godhachuutu irra ture. Sababni isaa inni Yesuus Kiristoosiin cuubu, inni dursee dhufee waa'ee isaa lallabu isa waan tureef. Kanaafi Elsaabeetiif Zakkaariyaas warri jireenya isaaniitiif dhugaa ba'ameef, warra waaqayyoon sodaachuudhaan mana waaqayyoo keessa jiraataniif utuu kanaaf hin gungumin waaqayyoof hojjetan, warra waaqayyoo giddiidhumaan dhufee cabse seenaa isaanitti lixee yaa Zakkaariyaas hin sodaatin, kadhannaan kee dhaga'ameera, haati manaan kee Elsaabeetii hin ulfoofti, ilma deessi, maqaa isaa Yohaannis jettee moggaafti jedhee warri inni itti dubbatu. Kanaaf saba waaqayyoo kana dubbii yaraatti hin fudhatina. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Biyya lafaa keessa namoota filate lafa irratti hin hojjettu jedhee si yaade waaqayyo lafa isinii mijeessaa jiru namattiin isinii hojjetu qaba waan ta'eef waaqayyo. Waaqayyo raawwatee isin dhiisamin waa'ee keessaniif waaqayyo waa biqilchaa jira. Waa'ee keessaniif waaqayyo nama hojjechaa jira. Waa'ee keessaniif waaqayyo balbala bana. Kanaaf Qiroositti waan inni dubbate kana argite. Qiroosiin waaqayyotti maa'ii ba'uu barbaade mini garuu Qiroosiin ilaa ani si duran darbaa danqaraa sibiila diimaan si duraa cabsa hojii qara waaqayyo. Hamma sibiilichi cabutti garuu darbuu hin danda'u Qiroos. Balbala biyyoota hundumaatti geessuun si banadha. Amma balbalichi banamutti deemuu hin danda'u Qiroos. Qabeenya iddoo dhokataa jiruun si kennadhe arguu hin danda'u ofii isaatiin amma waaqayyo mul'isutti. Hamma waaqayyo mul'isutti hin arginu waan ta'eef obsinee waaqayyoon eeggachuun baay'ee gaariidha. Kanaafituu waaqayyoo jirra jira. Amma hafuura qulqulluu gad erguudhaaf sila jalqaba irratti isinitti dubbadheetan ture. Ilmiin ulfaanne waan tureef hafuurri qulqulluun ammallee hin buune turedha. Giddiitti Yesuus Kiristoos abbaa biratti ol ba'ee hafuura qulqulluu erguutu sarara ture. Waan erjentii sana, waan ariifachiisaa bartoonni isin immoo baay'ee abidda keessaa butaati baasaa hojii kana hojjechuudhaaf illee bartoonni giddiitti Yerusaalemiin taa'anii hafuura qulqulluun bu'uusaa eeggachuutu isaan irra ture. Maal isiniin jechuuttan jira? Waaqayyo waa hojjechaa jira gamaa. Isin biraa duwwaa cal jedhatuun ta'in gamaa waaraasaa, caccabsaa, waaqayyo guddisaa, ijatti gochaa wanticha akka inni ulfaa'u, akka inni biqilu, akka inni guddatu gochaa jira. Kanaafi waaqayyo kanaaf isin tura. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada? Namoota nu tajaajilaniif waldaa kiristaanaatiif waaqayyoon kadhachuun baay'ee gaariidha. Eebbi fayyinni wanta waaqayyo mul'isu baay'een karaa isaanii mul'achuu danda'a waan ta'eef. Yoo callumannee akkam beeku duwwaatti ta'utu irra jira. Summaa kee inni bara kana namoota duula ijaarantu jiru. Abalumaa akka itti dibame, abalumaa akka itti tajaajilame duula baantu duula dhiisaati waan waaqayyo hojjechuu barbaade maalidhaati waaqayyoon dhaggeeffadhaa. Tarii kan keessa yeroo kana biqila ta'a. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Shanaffaan dubbadha. Inni shanaffaan wal'aansoon diinaa cimaan jiraachuu danda'a.
Sababi isaa yeroo hundumaa biyya lafaa nuyi keessa jirru kun waan kakuutti nu deemsifne, waan ulfina Waaqayyoo arguutti nu deemsifne, wanta Waaqayyoof hin jiraatin, wanti ati Waaqayyootti hin guddatin nuun jedhu waan biyya keessa guute biyya lafaa kana keessa jira. Kanaaf raajii Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaaftanii dhaxxanii yoo dubbiftan isin dubbisaa ani dubbisu yeroo eeguuf jecha raajii Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaasee amma 13 itti Daani'el mata duree kadhateetu fuula mata duree qabateetu guyyaa 21 fuula Waaqayyoo duratti akka inni kadhate dubbata kutaan sun. Kutaa kana keessatti yoo ilaaltan Daani'el soomaaf sagada qabatee Waaqayyoo duratti dhiyaate garuu maaltu ta'e jalqabanni jilbeenfate Waaqayyoo kadhata kee dhagayeera dhee. Ergamaa ergeera Waaqayyo. Ergamaa inni erge kun immoo ergamaa seexanaa isa biyya Giriik irra jirutu wal'aan sonaan qabe kan dhufe si biraan hin geenyeef malee kadhannaan kee guyyaa jalqabatti kadhataaf dhiyaatte dhaga'ame hedheen. Ammayyuu ergamoota keessaa Mikaa'el duwwaaxana gargaareen isatti kennee dhufe malee saayideen kadhate keessa la dura dhaga'amedha. Maal isiniin jechuuttan jira? Wal'aan jira kadhata keenya fuuldura, kakuu keenya fuuldura, eebba keenya fuuldura, waan Waaqayyotti nu waame fuula dura yeroo hundumaa wal'aansotu jira. Kana kiristiyaanni dagatee salphaamatti naa ta'anatti dubbateera jedhu baay'ee gowwaadha dheetanitti dubbadha. Kanaaf yeroo hundumaa kadhachuu, yeroo hundumaa Waaqayyoon na gargaari jechuu, yeroo hundumaa wal'aansootti hin qabuun baay'ee gaariidha. Mitiire kanaafituu akkas jedheen jedha. Sagalee Waaqayyoo keessaa jabeessitee wal'aansoo yoo ittiin qabde ittiin jedha. Jabeessitee wal'aansoo yoo ittiin qabde ittiin mootaa jedheetu dubbata sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo laaltanii jettan Esaawudhaan. Akkuma kana seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 12 kaasee 33 xaxxanii yoo dubbiftan sagalee cimaa tokko argitu waa'ee Yisaaq argitu iddoo sana. Yisaaq ilma Abrahaam. Kakuun Abrahaam nama isatti darbeedha. Sababa Abrahaam nama eebbifamuudha. Abrahaam irraa kakuu kan fudhate Waaqayyo karaa isaatiin hojii baay'ee hojjechuudhaaf nama Waaqayyo akka inni dhalatu godheedha. Garuu yoo laaltanii jettan wal'aansoo cimaa keessa lixa. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 12 kaaftanii dhaxxanii yoo laaltanii jettan yommuu inni biyya tokko dhaqee jiraatu achitti qabeenyi isaa waan babal'ate Waaqayyo waan isa eebbiseefi jarri mootiin lolu turanidha. Boolla bishaan isaatiitti dhaqanii biyyoo guutan jedha. Isaaniin baqatee immoo Giraar iddoo jedhamutti yommuu inni dhaqee achitti darbee jedhu boolla bishaan yommuu inni qotatee jedhu achitti immoo dhaqaniitu itti falman jedha. Kanaaf maqaa isaallee Eseeq jedhee moggaasedha isa jalqabaa. Eseeq jechuun maal jechuudha? Falmaa jechuudha. Darbee ammas gaafa inni qotu dhaqanii achitti wal'aansootti hin qabanii loluutti gaafa ka'anii jedhani amma immoo achitti Sixiinaa jedhee moggaasedha. Sixiinaa jechuun immoo amajaajiidha. Lafti isin dhaxxan falmaa amajaajii waan baay'ee qabaachuu danda'a. Nama kakuuti garuu dhuma irratti ammas baqatee achi siqee yommuu inni qotateedhu Rehooboot kan jedhamu qotateedha. Amma Waaqayyo nu bal'iseera jechuudha. Dhuma irratti gaakkas ta'a. Kanaaf saba Waaqayyo waan isinitti hima. Waaqayyo isinii kakateera eeyyee namoota kakuuti eeyyee Waaqayyo ulfinaaf isin waame eeyyee sirriidha. Garuu maaltu jira? Wal'aansoon akka jiru beektanii isiniif kakuu keessan isiniif ulfina keessan baay'ee gidduu wal'aansoon akka jiru beektanii yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhachuutu isiniif ta'a. Nama komachuuf Waaqayyoon komachuu duwwaa miti nullee irratti duuluutu nuuf ta'a jechuudha kadhataan. Akkeedha Tasalonqee duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 dhaxxanii yoo dubbiftanii jettan Phaawulos akkasidha warra Tasalonqeetiin. Gara keessan dhufuudhaaf si'a baay'ee yaaleedha. Phaawulos nama mul'ata gurguddaa arge. Macaafa qulqulluu keessa macaafota 14 nama barreesse. Nama mul'ata hamma waaqa sadaffaatti kan jiru sana arge. Nama kanatu seexananna turseedha. Si'a baay'een yaale. Seexanni garuu ana dhowweedha. Nama dhiba baay'ee. Kanaaf saba Waaqayyoo eenyu akka taatan beeka. Biyya lafaa kanarratti orma kara deemtu seexanni isin hin jaallanne namoonni Waaqayyoon hin jaallanne illee kan isin hin jaallanne isin irratti kan duulan ta'uu beekutu isiniif ta'a. Ana ofii kooti wal'aansoo akkasii keessa akkan jiru nan beeka. Waaqayyo sababa waan guddaa natti himeef. Waaqayyo waan guddaa sababa natti dubbate. Namoonni Waaqayyo namoonni fakkaatan tokko illee deemanii hamma waan karaa koo jiru hundumaa irratti waa dubbatanitti waa labsanitti jiru amma. Nan amana garuu akkan kadhatatti jiru nan beeka. Waaqayyo kan cabsee waan baay'ee na duraa kaasu nan amana. Kanan dhossu nan dubbadha. Dhugaan keessa jiru waan ta'eef. Wal'aansoo jira eebba keessan bira kan geenye. Akkuma Waaqayyo kakuu guddaa isinii kakate. Seexanni immoo kakuu sana isin duratti argee wal'aansoo nama kaasee seexana kaasee isin irratti lolu. Kanaafuu
dhugaan isaa waan tokko jira nama loluu utuu hin ta'in Waaqayyoon gab jedhanii kadhachuudha. Seenaa Fara'oon yoo ilaaltan saba sana gadhiisuudhaaf sababa baay'isaa. Horiin keessan duwwaana dhaqoodha. Ijoollee duwwaana dhaqaneedha. Dubartoonni duwwaana dhaqanee maaloo naafuudha waan baay'ee geggeeddara. Kanaaf guutummaa eebbi keessan akka gad hin dhiifamneef wanti wal'aansoo isiniin qabu jira. Garuu inni Waaqayyo jedhe utuu isin irratti raawwatamin utuu isin raawwataminaaf isin jabaattanii Waaqayyo iyyuu kadhattan. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Isa dhageenya Waaqayyo nuuf eebbisu. Xuqaasa dhumaa lamaan torbee dhufutti fufnaa. Amma itti Waaqayyo isinii wajjin ta'u Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaa Waaqayyootiin naaf tura. Motinar kalfata sirfa barboy chikinfa Motinar kalfata sirfa barboy chikinfa Akaran shahid burguyana de Belsindarwa ya Waaqayyo salat garida Kam kodu mera jete tasamboini Kane kyol kashi sifindu bisa Waaqayyoo bani Obsi guyyaan nufa Obsi yeroon nufa Mootiin erga lafaataa siidfa Barbooy chikee nufa Mootiin erga lafaataa siidfa Barboy chikee nufa Kun reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya daqiiqaawwan muraasa nu hafan keessatti immoo faarfannaa taanu kanaan isiniif yeroo eebbaa qabaatudha. Wada konyane dabarsite nalane duati Olcha lubuko Garanko gamade rasiti 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 Gati namni nambas ni narrabaste Iddo hirrina ko naaf dhabatte Utuun sin qabaanne badee nafaa Sin jaalladha gooftaa koo citeen sitti hafaa Gati namni nambas ni narrabaste Iddo hirrina ko naaf dhabatte Utuun sin qabaanne badee nafaa Sin jaalladha gooftaa koo citeen sitti hafaa
fayyinni koo naaf duukeetti fayyinni koo siidha fayyinni koo naaf duukeetti fayyinni koo siidha fayyinni koo jechotaan du'aa miti jaalalli kee isa jedhaan du'aa miti jaalalli kee Yesuusee waaqi kee ati naaf laatte ofii kee O Yesuusee waaqi kee ati naaf laatte ofii kee Abbaa koo waaqi kee Yesuus adda kee uumamaa fi kunuunsaan kee Yesuus adda kee qulqulluu mudaan qabne oomaatiin illee komaatamne abbaa sirrii qajeelaa siin alaa ulfinni uf mala qulqulluu mudaan qabne oomaatiin illee komaatamne abbaa sirrii qajeelaa siin alaa galaanni uf mala ulfinni siifi arrasii ulfinni siifi arrasii kabajni siifi arrasii galaanni siifi arrasii seenaa baay'een qabaa korojoo mudannoo koo keessaa Yesuusii wajjiniin maleessa akkamiin darbamaa kaleessa Yesuusii wajjiniin maleessa akkamiin darbamaa kaleessa O Yesuusii wajjiniin maleessa akkamiin darbamaa kaleessa dadhabbiin kan guutee deemsinni sinaala badhaadhummaa horachuuf fiiganii guddinni kan fooniif inni kan hafuuraa yoo si wajjin walii galanii dadhabbii dheeressee umurii gabaabsaa akkasumaan qilleensa botu olaantummaa kan keet aan walii galeera siin alaa jireenyi kan godhatu soora fiin godhannee moogolee Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeela keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura. Indalatu in argamu anaaf kan akka kee indalatu in argamu anaaf akkaataan kee riqichi abadee naan hin cabne milkiin koo ganamaas natti hin banne mul'ata koo jaamsuuf kan abbalee
kana hiraa keessatti galee ranafe sila yoona njiro namate Bofta koti kaden lafake Isana barbadi wamija Mafandi dibia afandua Ranafe Ulfin nisifi arasi Ulfin nisifi arasi Kabaj nisifi arasi Kabaj nisifi arasi Hallelujah Malakamitin dagatu Akamin ramfatama Garumana tanaf kote Gargar si barajoluma Nakisam badumatuma Indagatamu matuma Nakisam badumatuma Indagatamu matuma Nakisam badumatuma Utuniga kesa jise Uwatu narga jike Undumtu kanarra gore Karako darbe fanike Uriko narami chite Nadae jarsan nadibde Sinabde biye simbonko Bifatu sinambaride Gati ke maltu basare Aha Arsa ko kam to jike gita Aha Maka ke tunamarare Aha Jalali gara golgota